harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastootaa kan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis akkasumas ka meelumaan qophaa'e jechuudha. Keessa isaa haga inni ga'u ni ilaalla jechuudha. Garuu boqqoolloon biyya kanaa qola bichaa baay'ata beektu yeroo baay'ee malee akka biyya keenyaa sanitti dhiyaannoo hin jedhu waa kun baay'ee bareeda. Baay'ee tokko bareedaa siniin jechuudha. Kunoo ilaalaa mudaan isaa baay'ee bareeda. Fireellee hin qaba. Akkasii siniin jechuu jaaladha. Maaliif waanuma fe'illee ta'e kanallee walumaan ilaalla. Nyaata biyya ofii kan ta'u jira. Bishaan illee yoo dhugde kanuma biyya keessattitu illee itti mi'aaha jechuudha. Nyaanni illee nyaata biyya keetii yoo argite osoo hin nyaate sa'aatii gammaddutti jira jechuudha. Garuu immoo maal gootare shambirri yookiin biyyaa itti waccii jedhani haala keessa jirrutti waan arginu inni waaqayyo nagaanuu biyya keenyatti deebisee nu galche maatii keenya biraan nu ga'ee jedhe maatii keenya biratti kan barbaannes nyaanne kan barbaannes dhugnee kan barbaannes kan hawwines hawwii keenya garuu guyyaa tokko galmaanii hin gaannaa jennee yaanna. Akkasitti garuu waaqayyo hunda keenya fiiguyyuu fayyaa nagaa nuuf haa kennu siniin jechuu jaaladha. Kunooti kana fakkaata hidhaan mushurraayee jedhe hidhaan jedhame yoo bashaanis kana fakkaata boqqoolloon beeru.